Atam jirtu. Sagalee keessa badaan jiru har'a atam jirtu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma gaa jedhame har'a sagantaa Love in Action karaa sana adeemsifamaa jira. Sagantaan kun baay'ee sagantaa gaariidha kan Love in Action achi keessatti anuma dabalatee jechuudha. Waaqayyoo waan baay'ee nu barsiisaa jira. Warri egaa nutti dhiyaattanii daraa keessanitu irratti argamtanii achirratti barumsa kennamu utuu keessatti hirmaattanii baay'ee gaariidha. Sagantaa sana maaliif jaallata yoo naan jettanii waan lamaafan jaalladha. Inni tokko formaalitii hin qabu. Sagantaa formaalitii hin qabnedha. Kan formaalitii hin qabu yeroo jedhu waan hojjechaa jirru hin beeknu jechuu miti. Garuu hundumtuu akka barbaadetti yaada isaa ibsee wal gaafatee taphachaadhuma afaan barbaanneen swiichii gochaa akka barbaannetti Waaqayyo achi keessatti nu barsiisaa jira. Tokko saafan jaalladha. Baay'ee flexibility gaarii qaba. Social medias Facebookiidhaanis gaariitti gargaaramne achiinis abbaan barbaade wal duukaa buuna. Karaa kan biraa immoo maaliif jaallate yoo naan jettanii achirratti baay'ee sadarkaadhaan deema wanti nuyi ol barsiisnu kitaabni jira CD'n irraa dhaggeeffannus jira yeroo marees qabna. Kanaaf achi keessatti dhugaa dubbachuudhaaf barumsi wal barsiisaa jiru baay'ee dinqiidha. Kanaaf barumsa dinqii kanatti isiniin afeeruun barbaada. Adaraa keessan yoo dandeessanii dargaggoonni jimaata galgala torban lamaan sagantaan kun jira. Warra gaggeessan gaafatanii ituu keessatti hirmaattanii baay'ee gaarii ta'a jedheen isin afeeruu barbaada. Har'a sagalee Waaqayyoo keessaa kan nuti walijiniin ilaallu Maarqos boqonnaa 8 keessa isa nuuf dubbisamedha. Buletiin keenya kan nuuf dubbiste Maarqos boqonnaa 8 27 kaasee isa jirudha. Mata duree godhee kanan fudhadhee jiru isin eenyu naan jettu anaan eenyu naan jettu jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos isa inni gaafatedha. Isin eenyu anaan jettu jedhee Gooftaan inni gaafate. Gaaffii makanatu mata duree irratti dubbannudha jechuudha. Isin anaan eenyu naan jettu. Egaa yeroon sagalee kana irratti qophaa'u yaada tokkotu naa dhufe. Gaaffii wanta natti ta'e jechuudha. Innis maayini baranaa gaggeessitoonni waldaa keenyaa baranaaf kan ta'u 2015 kan ta'u mata dureen waldaa keenyaa kan nuyi irratti xiyyeeffannee waliin dubbannu jennee jedhanii kan nuuf fidanii sagalee baay'ee jabaa waldaadhaafis baay'isee barbaachisaa kan ta'e ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraa isa jirudha. Innis maal jedha? Ayyaana Gooftaa keenyatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuuttis guddadhaa jedhee isa Phexros dubbatudha. Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuutti guddadhaa jedha sagaleen kun. Egaa kana jennee waggaa keenya jalqabne gaaffiin ani ittiin jalqabuu barbaadu egaa waggaa kana xumuruuf jenna. Ammam Gooftaa Yesuus Kiristoosin beekuutti guddachaa turre? Guddinni keenya maal fakkaata ture? Gooftaa Yesuus Kiristoosin beekuutti karaa maalii immoo guddinni keenya argamaa ture? Isa kana gochuudhaafis maal hojjechaa turre kan jedhuun gaaffiidha kana gaafadhee jalqabuu barbaada. Mee Waaqayyo akka nu barsiisuuf deeqaa meertuudhaaf ol duukaa kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa keenya Gooftaa hundumaa dandeessu yeroon kun
yeroo nu itti fuula kee duratti walitti qabamnee sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf gurra keenya gara keetti qabanneedha. Sagalee kana keessatti yaa Waaqayyo siin ilaaluudhaaf iji keenya gara kee ol ka'ee jira. Yeroo kanatti yaa Waaqayyo bantii Waaqaa bantee sagalee kee akka nu dhageessistuuf si kadhanna. Gooftaa keenya yoo ati sagalee kee namaaf ibsite malee sagalee kee hubachuu kan danda'u hin jiru. Hafuura keetu sagalee kee namaaf ibsa. Kanaaf iddoo kana hafuura keetiif dabarsinee laanna. Ana iddoo kanatti isa dubbatu kana warra dhaggeeffannu hunduma keenya yaa Waaqayyo hafuurri kee akka nu dhuunfatu. Sagalee kee kana immoo akka dhaggeeffachuu dandeenyu akka nu gargaaru akka nuuf ibsus humni sagalee keetii immoo yaa Waaqayyo jireenya keenya keessatti mul'achuu akka danda'uuf Gooftaa si kadhanna. Yaa Waaqayyo humni sagalee keetii darbee jireenya keenya keessatti haa hojjetu. Humni kun humni sagalee Waaqayyo yeroo mul'atu yaa Waaqayyo diinni iddoo akka hin qabaanne beekna. Kanaaf ifachuu sin dhannu. Humni sagalee keetii humnaan nu gidduu haa darbu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Isinii anaan eenyu naan jettu? Isin anaan eenyu naan jettu? Gaaffii kana Gooftaa Yesuus Kiristoos kan gaafate bartoota isaatiin, bartoota ofii isaatii filatee barsiisaa ture isaa wajjiniin warra jiranidha. Gaaffii kana gaafachuu isaa dura gaaffii inni gaafate maayinni namoonni anaan maal naan jedhu jedhee gaafachuu jalqabe. Isa dura garuu dubbisa har'aa inni nuuf kenname lakkoofsa 29 irraa kan jalqabudha. Innis immoo akkana jedhee jalqaba. Kana booddee jedhee jalqaba. Maal booddeedha kan inni jechaa jiru? Kana booddee jedhee yeroo inni jedhu isa dura maaltu ture? Isa duwwaas immoo miti. Namootni maal naan jedhu jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo gaafate namoota warra kamiin jechaa jira? Warra kam isaan? Kuni gara booddeetti deebinee boqonnaa isarra jiru kana boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee akka nuyi ilaallu wanta nu godhudha. Boqonnaa 8 lakkoofsi 1 akkas jedhee jalqaba. Gidduu sanas tuutni soonaan baay'een deebi'anii walitti qabaman jedhee jalqaba. Baay'eedha isaan tuuta lakkoofsa isaanii yeroo ilaalamu walitti qabaman. Maaliif walitti qabaman yoo jedhame Gooftaa Yesuus Kiristoostu barsiisaa ture waan ta'eef barsiisa isaa dhaggeeffachuudhaaf yeroo sanatti immoo Maarqos kan inni nutti agarsiisu keessumaa achirras dabarree lakkoofsa boqonnaa 7 irrattis yeroo ilaallu namoota baay'ee fayyisaa ture, jaamaa fayyisaa ture, warra kaanis fayyisaa ture waan ta'eef wanta inni godhu dinqii inni godhu kana ilaaluudhaaf iddoo sanatti walitti qabamanii turan. Kan baay'ee nama dinqisiisutu Gooftaa Yesuus Kiristoos saba kana gaafa inni ilaalee hinoo'eef jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hinoo'eef namoota kanaaf. Namoota kana jireenya isaanii gaafa ilaallu boqonnaa kana irratti wanta ilaallu wanta nu dinqisiisu tokkotu jira. Maayinni inni namoonni kun tokkoffaa guyyaa 3 Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin turan jedha. Guyyaa 3 guyyaa meeqa? Guyyaa 3 Gooftaa Yesuus Kiristoosin dhaggeeffachuuf
dinqiin inni hojjetu ilaaluuf rakkina adda addaa keessa warra jiranis furmaata isaanii argachuuf guyyaa 3 guutuu iddoo sana turanii jedha. Guyyaa 3 turan iyyuu malee baay'een isaanii wanta nyaatamus harkarraa warra hin qabne immoo turan. Warra deegoo turani. Waanuma qabatanii deeman illee of harkaa warra hin qabne turani. Wanti nyaatanis hin jiru. Wanti nyaatamus yoo hin jiraanne iddoo rakkisaa yoo ta'e keessa deemaa yoo jiraannes huma deemna jedhanii jireenya isaanii irratti murteeffatanii warra Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaggeeffachuuf adeeman turan. Akkam nama dinqisiisu. Lafti isaan itti dhaqanii Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaggeeffatan immoo lafa onaa ture. Onaa keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaggeeffachuuf adeemaa jiruudha. Lafa lalisaa, lafatti taa'uun namaaf tolu, lafatti yoo dheebottan lafa wanti dhudhan qabdan, lafatti yoo beeloftan wanta nyaattan qabdan, lafa bashannana akkasii miti. Lafa onaa sana keessatti guyyaa 3 guutuu rakkina isaanii jin warri deegoo warri rakkatan kun warri dhukkubsatan kun dhukkuba isaanii qabatanii akkuma isaan dhukkubaa jiru Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin adeemaa turan. Garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kana ilaalee maal jedhaa? Hin hoo'eef, hin gaddeef jedha. Gaaffiin turee garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafatu maa inni? Sabni akkana dharra'ee na barbaadaa jiru kun lafa onaa keessatti namni na duukaa deemaa jiru kun kaan immoo jedha Gooftaa Yesuus Kiristoos achuma keessatti lafa fagoodhaa kan dhufan baay'ee isaaniitu jireedha. Ni tokkoyyuu lafa fagoo gara lafa onaatti deemu beela'aa isaaniidha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaggeeffachuuf warra dharraanidha. Yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos egaa namni kun namooti anaan maal jedhu jedhee inni gaafatu tokko jara kanadha. Ilaalaa jara kana. Ilaalaa jara kana. Jireenya isaaniitti murteeffatanii naanna dhaggeeffachuuf adeemaa jiru. Lafa onaa kana keessatti. Garuu na beekuunaan eenyuma naan jechaa jiru jedhee isaaniin gaafata. Bartoonni immoo jara kana gidduu turan waan ta'eef ilaa waan isaan siin jechaa jiranidhaan riipoortii godhu. Sabni kun kaan Yohaannis Cuuphaatu deebi'ee ka'e siin jedhaa, kaan Eeliyaas raajichatu dhufe siin jedhaa, kaan immoo ciraama isaayyuu raajootuma keessaa tokkuma ta'uu hin danda'a jedhee waa'ee kee dubbataa jiranitti himu. Ilaalaa. Saba tuuta ta'ee Gooftaa Yesuus duukaa deemu garuu saba Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin beekne. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos gaaffii jabaa kana gaafate. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaaffiin inni gaafate kun gaaffii yeroo hundumaa wal gaafachuu qabnudha. Wangeela Maarqos keessatti wangeela warra kaan keessattis wanti jala muramee wanti jabaa ta'ee maaliif barreessan maal lallabaa jiru maal sagaleen isaanii gaafa jennee gaafannu wanti wangeela arfanuu walitti cuunfamee baasu tokko yoo jiraate maalidha? Hundumti isaanii namni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka beeku barbaadu. Na duukaa jirtumni akka dhuunfaa isaatti Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka beeku barbaadu. Isa nutti agarsiisaa jira Maarqos iddoo kanatti. Ilaalaa saba kanaa jedhee jalqaba yeroo wangeela isaa jalqabu boqonnaa 8 irratti. Saba Waaqayyoo waan baay'ee dhaggeeffannee waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa jirra. Yesuus eenyu yeroo jedhamu waan baay'ee waan dubbannu qabna. Jaamaa hin fayyisa. Yeroon akkas godhu argineerra. Yeroon sana godhu argineerra. Waan baay'ee kaasnee waan dubbannu qabna.
faarfattoonni isin faarfanna maal jennee gooftaa Yesuus Kiristoos kunoo akkas naa godhe sana naa godhe kochoo maaloo na godhe ni baranaamu waan baay'ee jenna waaqarra na bal'isise dhuguma waaqayyoo waan baay'ee namaa godha gaaffin gooftaa Yesuus Kiristoos nu gaafachaa jiru garuu isin eenyuma naan jettu anaan dhuunfaatti eenyu naan jettu na beektu anas isin fayyisaa jiru kana anas isin sooraa jiru kana na beektu eenyuma naan jettu jedhee gaafata isin eenyu naan jettu jedhee gaafata inni tokko warra soonaan baay'atanii isa gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa jiran erga nutti agarsiisee booddee Maarqos akkaataan itti wangeela yeroo dubbistanii diraamaa isaa dursitanii sagalee daajiniin sagalee isa gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin dubbatu wajjin yeroo laaltanii akkam namaa ifa isinitti fakkaate inni lammataa immoo saba erga nutti agarsiisee booddee gara warra Fariisotaa dhufa silaa akka Maarqos iddoo kanatti nutti agarsiisuu barbaadetti saba soonaan baay'atee gooftaa Yesuus Kiristoosiin wallaalee waaqa isa wallaalee akkasumaan joonja'ee calluma hidhee karaarra deemu saba garraamii kana saba dharree waaqayyoon barbaadu kana kan waaqatti agarsiisuun isaaniif malee warra gaggeessitoota kana turan mini gaggeessitooti kun immoo maal akka isaan fakkaatan nutti agarsiisa gara isaaniitti immoo deebi'a lakkoofsa 11 irraa immoo kaasee yemmuus jedhee jalqaba yeroo akkas ta'etti yerootti soonni namooti baay'inaan dhufanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin barbaadanii dharra'anii itti jiranitti tuutni kun lafatti joonja'ee jiru kanatti yemmuus warri Fariisotaa dhufanii Yesuusiin morkachuutti ka'anii jedha dhaggeeffachaa jirtumni maal gochuutti ka'an jedha Yesuusiin morkachuutti ka'anii jedha ilaala isaantu macaafa baatee deema isaantu nuti waaqayyoon bakka bu'ee saba kana waa'ee saba kana ilaallatee waaqayyo dura kan dhaabatus waaqayyoon immoo ilaallatee saba kana dura kan dhaabatus nuyidha jedhanii uffata isaaniitiin shaasharaa ofitti naannessanii areeda isaanii dheereffatanii kan saba dura deeman isaanidha isaan garuu warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin morkatan malee warra saba beekuudhumayyuu fedhii masaayyuu qaban iyyuu hin turre ilaalame siilii isaa ofitti fidaati ilaala saba kana ammam akka inni nama gaddisiisu ilaala sabni kun gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan barsiisa isaa beekuu wanta barbaaduudha gaggeessaadhuma barbaada fayyuu warra barbaaduudha waan hunduma isaa iddoo isaatti gatee gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin lafa onaa keessatti nama deemuudha kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaaniin argee hin gaddeef jedha warra Fariisotaa bira ga'ee garuu Maarqos maal jedha warra Fariisotaa immoo argee gooftaan hin aaree jedha saba argee gaddaa saba argee sabaaf gaddaa warra Fariisotaatti immoo maal godha hin aaree jedha waaqayyoo nutti hin aariin aamen aarii waaqayyoo irraa nu haa oolchu aamen waaqayyoo nuuf agaddu aamen Fariisonni kun maal ree dhimmi isaanii sabni karaa namatti agarsiisu barbaada namni gooftaa Yesuus Kiristoosin arguu barbaada tuutni sun akka sanatti adeemaa jira maali Fariisonni garuu dhimmi isaanii Fariisonni dhimmi isaanii saba kana gara waaqayyootti fiduu hin turre isaan waa'ee jireenya isaaniitti jiru gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni nutti agarsiisaa jiru isadha isaan waa'ee jireenya isaaniif warra fiigaa turan jireenya isaanii saba biraa waan argatan qabu kanaaf sabni sun
wanta isaaniif kennu akka isaaniitti kennu beeku waan ta'eef miidhaganii uffata isaanii dhedheereffatanii kadhannaa isaanii babbareechatanii dheeressanii kadhatanii nama awwaalanii sana godhanii kana godhanii seera barsiisanii jireenya isaanii gaggeeffachuuf jiru. Isaan dhukkubni jaraa, dhukkubni sabaa, rakkachuun sabaa, seexanaan joonja'uun sabaa isaaniif dhimma isaanii hin turre. Bara keenyatti namoota akkasii hin jiranii, gaggeessitoonni akkasii hin qabnu. Fariisota jedhanii dubbachuun baay'ee salphaadha. Ilaa saba jedhanii macaafa qulqulluu keessatti seenaa maqaa dha'anii dubbachuun salphaadha. Bara keenyatti garuu amma kan nuyi argaa jirru maalidha? Sabni keenya lafa joonja'ee jirutti, lafatti gooftaan Yesuus Kiristoos isaaf barbaachisutti gaggeessitoota jennee warri maqaa dhaanne bu'aa foon isaaniitiif nu gidduutti ka'anii si'a meeqa gargar nu baasan, si'a meeqa waan hin taane fidanii mataa nu joonjessan. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Dhugaa dubbachuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Amma wanta baay'ee na gaddisiisu tokko yoo jiraate maalidha yoo jettan, isa kanadha. Yeroon waa'ee kanaa yaadu dubbachuuf miti, yeroon yaadu keessa kootu gaggalagala. Yeroo ammaatti keessumaa bara ammaatti yeroo kanatti yerootti sabni keenya yeroo kamirrayyuu ulfina Waaqayyoo arguudhaaf dheeboteedha. Yeroo kamirrayyuu yerootti Waaqayyoo saba keenyaaf mul'achuun isaaf maluudha. Waaqayyoo saba keenya laalee hin hoo'a dhugaa dubbachuudhaaf. Waaqayyo Waaqa hoo'uudha. Rakkinni saba keenya keessa jiru yeroo laallu, eenyummaa Waaqayyoos immoo yeroo dabarsinee laallu, Waaqayyo saba keenyaaf abdanna. Haa ta'u malee saba kanaaf Waaqayyo gidduu hin dhaabbanna warri jedhan, nus arginee Waaqayyo bara tokkotti isaan kaaseera jennee warri ijarra kaa'anne hojii masaa isaaniitti kaa'atanii waa'ee bu'aa dhanna isaaniitiif olii gadituu fiiganii saba irraanfatanii yeroo deemanii isaaniinis ilaallee baay'ee taajjabne. Kaan waldaaf jeequmsa ta'an, warri Habashaa jettu sin Habashaa kanaaf hin jedha. Asuma ga'een bare waa'ee Habashaa malee biyya ta'anumtu Habashaa dhoofin jechaan ture. Yeroo ammaa kana akkas jedhu girri lalee baay'ee machaa jedhu. Si'a baay'ee yeroo isaan akkas jedhan nan dhaga'an ture. As dhufeen bare wanti isaan jedhan dhugaa ta'uusaa. Waldaa keessatti jeequmsa kan barbaadu yeroo laaltan cal jedhaate amma dhumatti deemu laala. Hattuudha, waa hatee nama deemu barbaadeedha. Yookiin saba hatuu barbaade, yookiin horii hatuu barbaadu qaba. Kanaaf girri huma. Na duukaa jirtu mini? Fariisonni warra akkasii turan. Gooftaa Yesuusiif saba gidduutti girri waan baay'ee humaa turan hin argitu. Amma inni dhaqee fannifamutti girri guddaa humaa turan. Isaan waan butachuu barbaadan qabu turan. Waa'ee tokkummaa waldaa keenyaas waldaa Oromoo hunduma keessatti ilaalaa. Biyya keenya keessatti jeequmsa ka'aa jiru. Asii fachi warra dhaan cal jedhaate jalqaba amma dhumaatti ilaalaa.
dhumarratti waan butatanii deeman qabu waan deemaniif qabu waaqayyo isaaniif adiisu amen gara sagalee kanaatan isin deebisa naadhiisa xinnoo isheen bukee darbe wanta yeroo isaa yeroon yaadu wanta garaa kun gaddisiisuuf duwwaan gara sanatti darbe Marqos deebisee warra kasii nutti agarsiisa gaa jalqaba warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin garraamummaadhumaan fayyina isaaniitiif barbaadanii keessi isaanii isuma barbaadee warra deeman nutti agarsiisee gooftaa Yesuus Kiristoosiinis akkam akka isaaniif gaddee nutti agarsiisee gara warra Fariisotaatti immoo nu dabarsa. Fariisonni immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin morkachuudhaaf duukaa deemu. Warri kun fayyinaaf duukaa deemu, warri kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin morkachuuf duukaa deemu. Maal wanta akkasii? Inni sadaffaa immoo Fariisota irraa dabarseeti gara bartoota gooftaa Yesuus Kiristoositti nu deebisa. Inni immoo waan baay'ee nama dinqisiisuudha. Na duukaa jirtu mini? Na duukaa jirtu mini? Mee warra na duukaa jirtan? Yeah, wanta dubbachaa jiru baay'ee jabaa kana ta'e naagala garuu wangeeluma this is the kernel of the gospel wangeela keessaa isa baay'ee kooriidha waan ta'eefi adaraa keessan na dhaggeeffadhaa naaf obsaa ammani wanta jedhutti yaadi keessanis immoo utuu gara kan biraa deemuudhaa baate amman fixutti baay'ee natti tola. Deebisee gara bartootaatti immoo nu deebisa. Bartoota bira immoo ga'ee diraamaa kan biraa nutti agarsiisa. Waa'ee bartootaa immoo akkaataa inni itti nutti agarsiisutu baay'ee wanta nama dinqisiisuudha. Waa'ee bartootaa nutti agarsiisuu isaa dura gooftaa Yesuus Kiristoos wanta dubbatee jiniin waa tokko walitti hidhee nutti fida. Innis immoo maa inni Yesuustu jecha tokko jedhee jalqaba. Jechi isaa immoo maa inni jecha akkasiiti. Raacitii warra Fariisotaaf Heroodos irraa of eeggadhaa jedhee jalqabe jedha. Raacitii maalirraa? Raacitii warra Fariisotarraaf warra Heroodos irraa of eegaa jedhee dubbatee jedha. Iddoo kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos wanti inni dubbachaa jiru wanta salphaa miti mul'ata guddaadha. Elaa bara nuyi jiru keessatti wanti waaqaaf lafa walitti bukeessu yoo jiraate raacitii harka warra Fariisotaa keessaa darbatamuu fi Heroodis biraa isa darbatamuudha. Directionii lamaan ilaalaa. Raacitii gaggeessitoota amantii biraa warra darbatamuu fi raacitii mootummaa biraa darbatamu. Raacitii waama xinnoo tokko mini? Waama xinnoo tokkotu waa dhufee bukoo isuma guddaa kana walitti bukeessa mini? Isa kana gooftaa Yesuus Kiristoos nutti agarsiisaa jira. Wanta xinnoo fakkaatee mootummaa biraa isa darbatamu kana. Wanta xinnoo fakkaatee gaggeessitoota amantii kana biraa isa darbatamu kana raacitii akkasiirraa of eeggadhaa. Inni kun waaqaaf lafa walitti bukeessuuf jira jedhee isaanitti dubbata. Wanti gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti kaase kun waan salphaa miti. Bara keenyatti illee eessumaa kaa raacitiin akkasiitan iddoo lamaan kanaa kaa iddoo biraatiin ka'u saba gidduutiin barbaadina yookiin mootummaa biraa kaa yookiin gaggeessitoota waldaa keessaa kaa raacitiin akkasii isumatu waaqaaf lafa walitti bukeessa. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa kanarraa of eeggadhaa jedhee isaanitti dubbate. Isaan immoo yeroo sanatti waanuma nyaati nurka hin jirreef kana dubbachaa jira jedhanii mul'ata isa gooftaa Yesuus Kiristoos isa guddaa san isinittuma kana gara fooniitti deebisanii waa'ee foonii haasa'u isaan. Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti isaanitti gaddee deebi'ee isaanitti dubbachuutti ka'eedha.
gara bartootaatti yeroo dubbatu maayidha isaanitti immoo hin gadde jedhe ilaala inni jalqabaa maal jedhe soona sana laalee maal ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos hin oo'eef fariisota immoo laalee maal godhe hin aare barattoota immoo kana laalee immoo maal jedhe hin gaddeef maaliif gaddaaf sitti fakkaate isaaniin ilaalee maal jedhe isaanitti dubbata ija qabdu hin argitan gurra qabdu hin dhageessan maal isinii maalumatu na duukaa deemaa jiraadha na duukaa jirtu mini mul'ata isa gubbaa isa waaqa biraa yeroon isinitti fidu isin gara fooniitti fidu ani wanta biyya lafaa keessatti ta'u mul'ata guddaa kanan isinitti fidaa jira isin mul'atan isinitti fidu kana gara fooniitti jijjiirtanii waan biraa na taasoftu jedha gaddeef itti gadde waldaa keessatti akka kanattis yaamee qarakanne waaqayyo namoota tokko nu kaasee mul'ata gurguddaa gaafa nu gidduutti fiduutti kaan luboota akkasii jaarsolee akkasii si'a baay'ee mul'ata isaanii isaanumatti harka ilaallee gara fooniitti jijjiirree waan biraatti wanta goone kun hinuma ta'a waaqayyo garuu nu gargaara Amen. jara kanas ilaalee gooftaa Yesuus Kiristoos akka kanatti isaaniitti hin dubbate egaa gooftaa Yesuus Kiristoos isaan maal naan jedhu isin maal naan jettu jedhee yeroo inni dubbatu diraamaa kana hundumaa ilaalaadha soona kana warra baay'atee isa duukaa deemu eenyummaa isaa garuu wallaalanii kaan gara sanatti gaan gara kanatti qabee isa isaan dubbatus ilaalee gaggeessitoota amantii kanas ilaalee nutu gaggeessaa jira nutu beeka nutu seera beeka nutu macaafa beeka warra jedhan warra isaan morkatan kanas ilaalee warra itti siqanii yeroo hundumaa deeman isa jisaajiniin warra nyaatan warra dhugan yeroo hundumaa isarraa gargar warra hin baane yeroo rafuus isaa ajjin warra jiran yeroo kadhatus isaan wasuma ajjin warra deeman kanas ilaalee amma akka isaan jaaman ituma isaan ilaalanii ituma dhagaanii gurri isaanii akka dhagoo akka dadhabeessa keessa ilaalee sabni kun maal naan jedha isin immoo maal naan jettu jedhee gaaffii kana gaafata yeroo kanatti Phexros deebisee gaaffii tokko laateef isatu namatti tola Phexros deebisee maal jedhee ati eenyudha jedheen ati eenyudha ati masihicha jedhee dubbate Maarqos iddoo sanatti dhaabee maal jedha Yesuus Kiristoos yeroo sanatti maal jedhee dhaxxanii warra kaanitti isa kana hin dubbatinaa jedha Maarqosiif Luqaas akka kanatti kaa'u garuu iddoo kanatti Maatewosiin nan fiduu barbaada Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irras ni jedhu Maatewos immoo akka inni itti kaa'u baay'ee nama dinqisiisa maal jedhee dubbataa yeroo Phexros iddoo sanatti ka'ee ati masiicha jedhee inni gaafa inni dubbatu wanta ati dubbachaa jirtu kana fooniif dhiigatu siif ibse miti kun eessaa dhufe jedhe waaqayyootu waaqarraa siif ibse jedhe ulfinni gaafa waaqayyoof haa ta'u joonjii akkasii keessaa kan nama baasu isa kanadha joonjii Yesuus Kiristoosiin wallaalu waldaa keessatu ta'anii Yesuus Kiristoosiin kan namaaf ibsu isa kanadha wanta kan biraa miti fooniif dhiigaan asii kana barachuuf sana barachuun waldaa keessatti si'a baay'ee dhufuudhaan umurii keenya hundumaa waldaa keessatti dabarsuudhaan Yesuus Kiristoosiin beekuun hin danda'amu Yesuus Kiristoosiin eenyutu namaaf ibsaa waaqayyoo duwwaadha galanni waaqayyoof haa ta'u inni kun olii dhufa waaqatu siif ibse jedha ulfinni gooftaaf haa ta'u waaqatu siif ibse
akkamitti moo siif ibse wanta kan biraa miti akka inni itti siif ibse sagalee waaqayyo ati dhaggeeffattu kana keessatti isa dhagaa turte kana keessatti waaqayyo isa siif ibse kanarraan kan kayoo sagalee kanarratti ani immoo waldaa koo nan ijaara ameen sagalee ati dhaggeeffattee mul'atatti argatte kana sagalee gooftaa Yesuus Kiristoosin siif ibse kanarratti ani immoo waldaa koo nan ijaara ameen waldaan beekumsa Yesuus Kiristoos irratti hundeeffamti ameen tajaajilli hundumtuu beekumsa Yesuus Kiristoosin beeku keessatti tajaajila kennamuudha inni kun immoo mul'ata karaa waaqayyo dhufuun ta'a mul'ati kun immoo sagalee waaqayyo keessa jira iddoo biraa miti kanarratti waldaa koo nan ijaara gooftummaan du'aas mootummaa waldichaa irratti humna hin godhatu hin mo'us ulfinni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u mootummaan kamiyyuu yoos humna hin godhatu ani waldaa koo kanarratti ni ijaara beekumsa Yesuus Kiristoosin beekuu irratti an waldaa koo kanarratti ni ijaara sagalee ilma koo gooftaa Yesuus Kiristoosin mul'isu irratti mul'ati achi keessa jira banaa mootummaa waaqaas siifan kenna banaan mootummaa waaqaas waldaaf akka kanatti kennama Yesuus Kiristoosin eenyu jettu ammas deebisee isuman ittiin jalqabe kanattan isin deebisa mata dureen waldaa keenyaa inni baranaa Yesuus Kiristoosin beekuutti guddachuu jenne Yesuus Kiristoosin beektu Yesuus isiniif eenyu Yesuusin eenyu jettu Yesuusin eenyudha jettu eenyudha jenna achitti deebisee diraamaa isatti aanee jiru isinitti agarsiiseen xumura dubbii kootiitti dhufa achitti aanee wanta baay'ee na dinqisiisutu jira dursee bartoota yeroo nutti agarsiisu Yesuus maal gochaa ture jedha wanta guddaa isaanitti agarsiisaa ture mul'ata guddaa isaanitti fide isaan garuu jedha gara foonitti deebisanii gara nyaataatti deebisanii waa'ee nyaataa kaasanii Yesuusin isa gaddisiisanii jedhee nutti agarsiisa amma immoo deebisee foon keessaa ba'ee akkuma inni itti dammaqee sin beeku Phexros ati masiihicha jedhee mul'ata kan biraa guddaa mul'atuma guddaa tokko immoo dubbachuutti ka'e mul'ata guddaa dubbachuutti ka'e waa'ee mul'ata kanaas immoo amma isinitti hime amma immoo deebisee gadi bu'ee gooftaa Yesuus Kiristoos Phexros amma isaaf galeera Yesuus eenyu akka ta'e masiihicha naan jedheera jedhee masiihicha isa waaqarraa waaqni isaaf ibse kana sagalee waaqayyo keessatti isa hubate kana deebisee waa'ee masiihichaa kana ibsuuf itti ka'e maal jedhee egaa masiihichi inni isiniif ibse kuni isa waaqayyo isiniif ibse kuni isa kana jedheetti himuutti ka'e inni kun masihii tuffatamu masihii bordhaqee fannifamu masihii du'uuf jiru isa booddee immoo takka turee guyyaa sadaffaatti du'a mo'ee du'aa kan ka'u isa kana jedhee dubbachuutti ka'e achumaan Phexros garuma foon isaa jalqabaatti deebi'e Yesuus Kiristoosin qobaatti baafatee ifachuutti ka'e jedha kun sitti hin ta'in dhiisi maal waan akkasiin dubbatiin gooftaa Yesuus Kiristoos immoo ammuma deebisee maal jedhee seexana nanaa turna duraa
jedhee dubbate. Amma Waaqayyo siif ibsa jedha, amma immoo seexana irraa ifata. Jireenyi kiristaanaa kana obbolaa koo kanuma gidduu adeemna. Namni ganama akka fooniitti mul'ata wallaalee yoo argitanii akkuma sanatti yaafaas hin jedhinaa. Waaqayyo nama kanaaf yerootti ibsuuf qaba. Kadhadhaafi. Ituma immoo Waaqayyo isaaf ibsee akkuma koo kana sagalee Waaqayyootuma dubbatu asuma keessaa ba'ee waa'ee foonii wanta kan biraatti kan ka'us immoo hin jira. Isa kanas immoo Waaqayyo seexana irraa ifadhaati garuu mul'ata isaatti deebisaa waan biraa miti. Jireenyi keenya kanuma. Amma foon uffannee biyya lafaa kanarra jirrutti dadhabaadhuma hundumti keenya iyyuu kanuma keessa dabarra. Garuu harkaaf harka wal qabannee wal yaadachiisaa yeroo seexanni nu gidduutti dhuftu walirraa ifachaa wal gidduutti hin dhiisinaa seexanas. Calluma ittanii ilaallaanis rakkisaadha. Seexanni karaa argannaani waan iddootti deebi'u miti. Seexanas ifachaa yeroo namni jaamaa ta'ee gurri isaa dhaga'uu didee duudaa ta'ee yeroo argitanis itti himaa gurri keetu itu gurri sitti jiru maaliif hin dhageessu? Iji sitti jiru akkamittiin argitu? Jettanii walitti himaa. Kanarra garuu kan caalu wanti guddaa isaa immoo mul'atni Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo keessa jira waan ta'eef Yesuus Kiristoosin beekuun achi keessa jira waan ta'eef gara sanattis wal fidaa wal gargaaraa harkaaf harka wal qabannee gara Yerusaalemitti adeemna. Waaqayyoos immoo nu gargaara. Yesuus Kiristoosin eenyuun jettu? Eenyunaan jettu? Mee yoo fedhii keessan ka'e hundumti keenya gara kadhannaatti akka deemnuun barbaada. Har'a akka isiniif mijatetti taanee hin kadhannaa. Kadhannaa keessa taanee faarfannaa dhaggeeffachaa yeroo kadhannaa qabaanna. Har'a bal'isnee hamma tokko waliin sagantaa kanarratti hin kadhannaa. Kadhannaa keessatuu jirru amma hundumtuu akka dunuunfatee kadhannaa keessa galuun barbaada. Kadhannaa keessatuu jirru waluma duukaas kadhannu. Kadhannaa kana dura namootan afeeruu barbaadu. Har'a Gooftaa Yesuus Kiristoos isatti dubbattu kana isa wangeela kana keessatti har'a dhagaa jiru kana ani hin fudhanneen ture, ani hin beekun ture. Har'a garuu akka Gooftaa kootti fudhadhee kana booddee itti jiraachuun barbaada. Warri jettan yoo jiraattan sagalee akkasii dhaga'uudhaaf haaraa warri taatan yoo jiraattan yeroo kana isiniifan kennu barbaada. Lafa jirtanitti ituu harka natti agarsiistan lafuma jirtanittan isinii kadhachuu barbaada. Har'a Gooftaa Yesuus Kiristoosin dhuunfaa kootti akka Gooftaa kootiittan fudhachuu barbaada. Inni anaaf Masiihicha, inni anaaf Gooftaadha kan jettan yoo jiraattan wanta kan biraa gochuuf miti, ani isiniif kadhachuu duwwaan barbaade. Kanaaf namoota akkasii yoo jiraattan lafa jirtanitti, lafa teessanitti hundumtuu kadhachaa jira. Namni argaa jiru hin jiru ana malee. Kanaaf isiniif akkasumattan kadhachuu barbaada. Dubbiin dubbii amantiidha. Harka keessan duwwaatu natti agarsiistan ani isiniifan kadhadha. haa ta'u hundumtuu egaa waldaa keessa warra jirru warra Gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee jirru akkasiidha waan yoo ta'edha jechuudha. Kanaaf
wanti nuyi amma goonuu sagalee kana irratti hundoofnee kadhanna. Dhuunfaa keenyatti Yesus Kristos anaaf eenyu kan jedhu yaadaa yaa Waaqayyo akka sagalee keetii eenyummaa kee nuuf ibsi jechaa mul'ata Waaqayyoo dheebochaa kadhanna. Yeroo kanatti yeroo kadhannaadha akka isiniif mijate taatanii wal duukaa Waaqayyoon kadhanna. Amma yeroo kanatti sagalee kana irratti hundoofnee obboleettii keenya Alamnashii jiniin hin kadhannaa. Ishee iddoo kanatti nan affeera. Nus wal duukaa Waaqayyoon kadhanna. Ol kaanee Waaqayyoon kadhanna. Naan jettu jedhe har'a Waaqayyoon gidduutti. Eenyu ittiin jenna Yesuusina mana hidhaa keessaa si baase dukkana keessa akka hin teenye godhe abidda keessaa si fide rakkina keessaa si fide baachuu hin dandeenye sana keessaa si baase uleerraa si baase Yesuus Kiristoos eenyu jetta eenyu naan jettu jedhe baatee si fide asitti si fide.
keessatti ulfina sii kenne biyya ormaa keessatti baasee si gashee biyya ormaa keessatti jireenya sitti hore eenyu naan jettaa siin jedhu eenyu ittiin jettu eenyu ittiin jetta yeroo jettee galtu eenyu ittiin jetta Yesuusin eenyu jetta eenyu naan jettaa siin jedhu eenyu naan jettee nama meeqankenyatu kadhata laata sadarbe saneeroo yaadannu meeqankenyatu waaqayyoo waa malaata meeqankenyatu waaqayyoo waa malaata jireenya kana keessa ta'a meeqankenyatu Yesuusin jaallata laata jaalallee isaa godhe godhossaatti wajjiniin haasa'a laata meeqankenya laata eenyu naan jettaa Meen faarfanna ofirratti hin beeknu malee ittiin jenna waaqayyoodha. Nan jaalladha kanaaf na boossisa. Utuu ta'eef hin jedhee obboleessa koo yaade. Utuu ta'eef utuu sana keessa addana jira ta'e. Waan baay'ee yaade yeroo obboleessi koo nan dhabu. Sadarbii hundumaa yaadadha. Gochaa waaqayyo sinii godhe. Olmaa waaqayyo sinii ole fayyaa sinii kenne nagaa sinii kenne sinii kenne yaadame waaqayyo eenyu naan jettaa anoo kana sii godhe hin faarfanna waaqayyo ammayyuu jireenya isaanii eebbisu warra sagantaa kana ijoollee kanaaf kenneef jireenyi keessan manni keessan halli keessan eebbifamu maaliif dargaggoodhaan hojii hojjeta dargaggootu gadi ba'ee warra fuulirra jirullee waama dargaggootu asee nama fida dargaggootu dubbatee waaqa keessa
dargaggoodha kan ala jiru dargaggoodha kan ba'u dargaggoodha kan iddoo hundumaa dargaggoo kanaaf waliin jireenyi keessan manni keessan eebbifama dargaggoo kanatu mana kana keessa dhaabate jechuudha dargaggoo kanatu ala ilaalu jechuudha dargaggoo kanatu bakkee ba'ee ala bulu jechuudha Yesuusin qabateera kanaaf Waaqayyo sinaa eebbisu hin kadhanna yaa Waaqayyo ati Waaqni guddaan kuni ati Waaqni dinqiin kuni ati Waaqni sagalee keetiin nu gidduu oolte maqaa Yesuus Kiristoosin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u Waaqayyo eenyunaan jettu nuun jette gooftaa Yesuus Kiristoos mootii Israa'el afuura Waaqayyo eenyu akka sabi kun siin jedhu situ beeka eenyu akka inni siin jechaa jiru yaa Waaqayyo situ garaa saba kanaa beeka maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u Waaqayyo garaa saba kanaatti dubbatte yaa Waaqayyo deebisuun akka sirra jiru gooftaa dubbatte ani Waaqa keetii ani sarakkina keessaa si baasettiin jette Yesuus Kiristoos mootii Israa'el qajeeshuudhaaf dubbatte yaa Waaqayyo dogoggora isaarraa deebisuudhaaf dubbatte maqaan kee Waaqa irratti lafa irratti bara baraan kan eebbifame haa ta'u miilli kee inni mana kana keessa jiru kan eebbifame haa ta'u iji kee inni saba kana ilaalaa jiru kan eebbifame haa ta'u harki kee inni saba kana qaqqabe kan eebbifame haa ta'u gooftaa Waaqaatiif lafaa yaa Waaqayyo ergamee dhufee yaa Waaqayyo saba kana kan joolu yoo jiraate yaa Waaqayyo hafuurri hamaan hojii hin diina maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii Waaqa irratti lafa irratti kan hidhame haa ta'u seexanaan mormaa inni sisin baqataa gara kootti dhiyaadhaa jette sabi kun gara keetti dhiyaatee mana kee keessa dhufe yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos hafuurri isa lolu hafuurri ijoollee fakkaatee haadha manaa fakkaatee abbaa manaa fakkaatee qilleensa keessa deemee fira fakkaatee dhufee kan nama lolu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosii Waaqa irratti lafa irratti kan hidhame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosii nan lola Waaqayyo hafuurri waldaa lolu hafuurri saba kana lolu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin rukutamee Siyoonitti gad deebi'u Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos mootii Israa'el yaa hafuura qulqulluu ati yaa Waaqayyo mana kana keessa jirta saba kana ajjin jirta saba kana geggeessaa jirta saba kana foottee dhaabdeetta maqaan kee Waaqa irratti lafa irratti kan eebbifame haa ta'u maqaan kee Waaqa irratti lafa irratti kan eebbifame haa ta'u hafuurri hamaan hojii hin diinaa yaa Waaqayyo fooniif dhiigarraa kan maddee gooftaa yaa hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokko biraa kan hin dhumne maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kanarraa kan rukutame haa ta'u nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kanarraa kan godaane haa ta'u fooniif dhiigni naman fayyisu yaa Waaqayyo gara guddinaatti naman fidu yaa Waaqayyo hojiin dhiigaa foonii maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo kanatti kan awwaalame haa ta'u arrabi dhiigaa foonii maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo kanatti kan awwaalame haa ta'u hojiin kee yaa Waaqayyo nu gidduutti haa mul'atu saba kana gidduutti yaa Waaqayyo dinqii kee hojjechuun jaalala kee haa ta'u saba kana gidduutti yaa Waaqayyo dinqii gootee nu agarsiifteetta yaa Waaqayyo har'as iddoo kana jirta maqaa Yesuus Kiristoosiin dinqii gootee nu agarsiisuun jaalala kee haa ta'u Waaqayyo ati kana gootaa maqaan kee eebbifamu Waaqayyo ati kana hojjettaa maqaan kee eebbifamu eda galgala yeroon kadhadhu nama tokkon argan ture namni kun nama Waaqayyoon jaallatu ani san beeku inni nan beeku Yesuus Kiristoos garuu si beeka Waaqayyo akkana siin jedha wangeelaanan si geggeessa hafuura kootiin geggeeffamta wangeela dubbifta wangeelumaan sitti dubbata Waaqayyo jireenya kee eda akkana siin jedha Waaqayyotu ani jaalallee kooti atis jaalallee kooti ani si beeka atis na beekta ana kan si geggeessaa ture har'a sanuma si geggeessa biyya ormaa keessatti fidee ani sin ganne suma duukaan jira ati sanuma qabattee jirta Waaqayyo Waaqa kooti natti jette Waaqa kana duukaa bara jireenya kee hundumaa akka murteessite Waaqayyo natti dubbata ture eeyyee ati kan kooti anis kan keeti sin jaalladha yaa garbicha koo akkuma ati na jaallattu sin jaalladha yaa garbicha koo akkuma ati na waamtu na waamta Yesuus jettee na waamta na mararsiifatta iddoo gaarii naaf qabda si beeka yaa nama nana si wajjinan jira yaa nama nana anatu si geggeessa yaa nama nana baakee anatu baate yaa nama nana yaaddoo kee anatu baate yaa nama nana kadhannaa kee anumatu deebisa anumatti laattee ani siin deebisa sin
jaalladhaatis na jaallatta na qabattee taanis gassin dhiisu atis gannan dhiistu si beekaa iddootti wal argine sanaaniif ati beenna baay'een isaanii si biraafani baay'een isaanii iddoo sanatti dhumani sin garuu Waaqayyo fidee biyya kana si kaa'e beektaa Waaqayyo dukkana keessa teessee bo'aa turte dukkana keessa teessee Waaqayyotti iyyaa turte si jaallata Waaqayyo atis Waaqayyoon jaallatta si wajjinan jira hin sodaatin sin jedha Waaqayyo waan ati kadhatte ani nan godha hin sodaatin sin jedha Waaqayyo ati beektaanis beeka waan ati fuuldura koo dura keessee boossu nan deebisaa na dhaga'i jedha Yesuus Kiristoos galanni fulfinni siif haa ta'u mootii hafuura qulqulluu maqaan kee haa eebbifamu waaqa jiraataa maqaan kee haa eebbifamu hafuura qulqulluu maqaan kee haa eebbifamu Yesuus Kiristoos maqaan kee haa eebbifamu nama ba'aa Waaqayyo sirra hin keenye ba'aa ofirra keessee jirtutu jira ba'aa ofirra keessee Waaqayyo ba'aa sana si baachifne sumatu ba'aa sana baatee jira elaa akkana siin jedha Waaqayyo ba'aa kanaan si baachifne sumatu ofirra kaa'e ofirraa fuudhi ani sirraan fuudhu ba'aa kana sumatu ofirraa fuudhuutu irra jira ba'aa Waaqayyo si baachifne kana ati ofirraa gatii siin jedha Waaqayyotu Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u Afura Waaqayyo galanni siif haa ta'u Afura qulqulluu galanni siif haa ta'u mootii amanamaa galanni siif haa ta'u dubartii tokko jirtu as keessa ijoollee keerraa utuu isaan mana tamaariin naqin harkarra keessee kan kadhatte Waaqayyo akkana siin jedha anatti laattee ijoolleen kee tiksee kooti anatu tiksa ijoollee kee anatu siif eega akkuma amantiidhaan harkarra keessee natti laatte sanatti ani siin eegaa yaaddayin siin jedha Waaqayyo Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u mootii amanamaa galanni siif haa ta'u Afura qulqulluu galanni siif haa ta'u Waaqayyo ati waaqa keenya maqaan kee haa eebbifamu Yesuus ati gooftaa keenya maqaan kee haa eebbifamu ilaa akkana siin jedha yaa saba nana ani tiksee gaarii ani michuu amanamaa ani waaqa keetii ani sin eegaa ani eegaa keetii yaaddan jedha dallaa marsaa qabu sitti marsee yerooti baatu yerooti deemtu anatu si duukaa jira hin sodaatin jedha gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u Waaqayyo galanni siif haa ta'u ilaa akkana jedha Waaqayyo warri waa'ee waldaa kanaatti dhiphattanitti yaaddoftan iyyaaddaina ani waldicha anumaa kan eegu abbaan waldichaa abbaan manichaa ana saba kana kan eegu ana saba kana kan tissu ana saba kana kan walitti qabe ana saba kana iddoo kanatti kan eegaa jiru iyyaaddaina jedha Waaqayyo eenyullee bittimsuu hin danda'u seexannitti bu'uu hin danda'u seexannitti siquu hin danda'u foonnitti siquu hin danda'u mari'atanii yoo dhufanitti bu'uu hin danda'ani Yesuus anatu jira iddoo kana jedha Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u Waaqayyo galanni siif haa ta'u Waaqayyo galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hidhaan saba kanaa kan hiikame haa ta'u hidhaa baatee kan dhufe yaaddoo baatee kan dhufe yaa Waaqayyo gidiraa kan qabu dhiphina kan qabu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin baasaa fuudhee har'aan galiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin irraa kan rukutame haa ta'u Afura Waaqayyo afura jiraataa maqaan kee haa eebbifamu mootii amanamaa maqaan kee haa eebbifamu Yesuus Kiristoos afurri kee saba kanarra waan buutufateefan si galateeffadha afurri kee saba kana waan tuqeefan si galateeffadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee kan galateeffame haa ta'u Yesuus maqaa kee jajadha iddoo kanatti maqaa kee waama iddoo kanatti maqaa kee sayidhaa hiiku sayaaddoo namarraa kaasu isa baa namarraa galagalchu yaa Waaqayyo maqaa kee waama maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u lafa qeesiin faayejjetanillee eebbifamaadha naan jedha eebbifamaadha lafumatti ejjettetu eebbifamaadha kun egaa Waaqayyotu godhe maal godhan
maal gochuu dandeenya geddaruu dandeenyu waan waaqayyo murteesse eenyu diiguu danda'u waan waaqayyo jedhe eenyu furuu danda'u eenyu waan tokko gochuu danda'u dalagachuu danda'u waan tokko itti fidee waa fidee barumsa kanatti fidee geddaruu hin danda'u waaqayyotu achi murteesse waan tokko gochuu hin dandeenyu lafati ejjette eebbifamaadha. Sadaka esata lafasin attan eebbifamaadha. Waaqayyotu godhe. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleettii tokkotu dhufte konfiraansii dhaquudhaaf. Wajjiniin hin kadhadhe yoo Waaqayyo afi jedhee nan afa yoo Waaqayyo deemi jedhee nan deema hin kadhanne. Yesuus Kiristoos Kristos inni guddaadha. Waaqayyoon kadhanne. Waaqayyo yeroo kadhanne maal jedhe? Isa isaan mari'atan. Isa isaan aasan. Fashaleesse iddoo sanatti yeroo dhaqan gammachuudha. Yeroo galtan gammachuudhaan deebitu jedhe. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Fooni waa hojjechuu yaalla. Fooni waa qaqqajeeshuu yaalla. Barumsatti finnee waa hojjechuu yaalla. Yesuus murteesse nume. Ati nume na wanta kogochune ni adara. Wanta koni sinitima. Waan waaqayyo isini jedhe aga. Waan waaqayyo isini jedhe sanarra dhaabadha waa hojjedha. Yoo waaqayyo hin godhu ta'e anatu sobduudha waaqatu sobdu. Waaqni kuni waaqa dhugaa dubbatu. Waaqa dubartii dhiiga hin qabne dhiiga godhe waaqayyo hin jiru dhiigi maaltu ana jette ana akka dhiigi ishee dhaabatame Yesuus Kiristoos dhiiga irratti hundaa'e waa godha miti dhiiga irratti hundaa'e waa hojjeta miti Yesuus Kiristoos hojjechuu barbaannan qofaanuma isaatti waaqayyo hin baachise abdii kan hin qabne hin dhume kan jettan Yesuus Kiristoos biraa hin dhumu innumu sarkatti innumu Yesuus Kiristoos sarkatti waan dhumeen beeku warra dhumeef iyyuu Yesuus Kiristoos godhee nu agarsiise daadhiin kun dhume yeroo jedhan daadhii fuudhee isa dura dhugan caalaatti mi'eessee waaqayyo hojii hojjete waaqni anaafati waaqessinu adha waaqa sana yoo amante jireenya kee keessatti waaqayyo waa godha Yesuus Kiristoos takkaanu qaanessee beeku galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u galanni san waameef haa ta'u galanni isa biyya kana nu fideef haa ta'u galanni hidhaa jalaa sanu baaseef haa ta'u galanni boo'icha jalaa sanu fureef haa ta'u galanni ba'aa sanurraa kaaseef haa ta'u galanni waaqayyo waaqa maccaaf haa ta'u Dumatti gammachuu siniif haa kennu. Gadda jireenya keessan irraa hafa geessu. Yesuus Kiristoosiin kadhadhaa yeroo baatan yeroo raftan. Waaqni anu waaqessinu waaqa taphaa miti. Waaqa har'a bona godhee fuudhee borganna godhuudha. Waaqayyo waaqa qilleensa kan akka nu fudhannu godheedha. Waaqni kun akkasumaa miti. Yoo itti qooste yoo itti qalladde waaqayyo gatii keessii kenna. In argatta gatiin kee fuuldura kee dura jira badaan adeemtu badaan fagaattu sodaadhu waaqayyoon ofirratti sodaachuu kan fakkaate hin jiru waaqayyo waaqa kooti waaqa keessani galanni isaaf haa ta'u Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu ameen akkuma dhaabannee jirrutti kadhata gooftaan keenya nu barsiise walii wajjiniin hin kadhanna yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu buddeena keenya har'aa nuu kenni yakka keenya nuu dhiisi nus kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu qoramatti nu galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti'oo humnis galannis baruma baraan Ameen.
garaa keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa eebba fudhadhaa waaqayyo isna eebbisu isna eegu waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaas isiniif haa kennu maqaa abbaatii fi ilmaa kana fura qulqulluu sadan waaqa tokkootiin ameen ta'a. yeroo ammaatti qabaanne hundumaatiif guddaa waaqayyoon galateeffannaa warra nu tajaajiltan karaa adda addaatiin waaqayyo isin eebbisu obboloota